amma kabajamaa obboleessa keenya haasaa dheeraan barbaannu manni mana kootii miti waa hamtuus haasaa hin jiru waraabbachuuf isin cinqamin ansuutumaan nama seenaa obboleessa koo ummanni si barbaada birmanne dhuftee ijoollee kana sirreessitamoo suuraa kee kana faffacaafnee nama si wajjin suuraa kee iyyuu maqaa hattuutiin saaxilla. Sanbatoon bira deemee ture mube mucaan tokko bira deemee ture gastii irraa bu'ee maal akka ta'e biyya kanatti kisii banuudhaafi birri barbaada birri immoo bash jara bira bash birriin xiraa'aadha obboleessu eessaa dhufa kunoo miskiina kanaatu digdamni soddomni guuramee dhufee gatameeyyi birriin jara mana jira yoo ta'e waa tokko haasofte biricha luqqeeyyi ittiin dhahamta seeraan jechuudha gobboon hin jiru biyya kana dhaqee kisii bana sittis kennaattis naggasaattis anattis bari duma jalan nu dhaham akka jalan ubban nu dhamne jara keenya birri jalan nu dhahaa jara goobse jara dunti goobse jennaan birri jalan nu tumaa jira akka dubban nu qabna namma nagasase waa biraase nagasase sini galera birri nyuti birri jaratin kisim birri ambanam birri jaratin nagasase am idama li difanna ke ilmo korra hidataare eenyuuf jecha kanaaf obboleessa koo kabajamaa koo ulfaataa koo hayyuu koo damma koo ottubee si barbaadanii jirti anis barbaadameen dhufe atis barbaadamtee taakottu mubee nan faarsaa jira obboleessa nama gurguruu jira keessa odoo goranaa amoo sanbee waan banna rabusa mubee mitiyan saatiyan obboleessa ko dubbadde waan tokko dubbadde bu'aa nama jira keessa dhiifama ishi ati lakkoofsa kee keessaa na argi boona bakka asirrattoon taa'an so'atu jiru hojii argitee taphitee hojii argeera inni baay'uu galchime obboleessa koo leenca koo goota keenya leenca keenya obboleessa keenya kabajamaa keenya asirratti kottuuti jara kennaaf shu'aamaa jira kottuutti naasa'ii hin bareedu wanta kana yoo ati immoo didde mana habiibaarra naqee taa'an amma anaggeessana habiibaan nama hunda galchitu garuu ana takkaan kabajamtu na diddeen beektu achi tamaariffaan abbaan barbaade bukeessa jechuudha wal gahammoo wanta maariffaa. Ijoollitti deebisi kennu. Nama 16 walitti qabee geessinaan isiidhaafu sargiidha. Kanaafuu obboleessa koo alagaatti yookiin immoo habiibaadhaan garuu alagaa jechuun natti jabaata dhugaa dubbachuudhaaf hojii tokko yeroo ilaalu. Habibaa bira dhannee walii machuurra jedhaa jiru kottuu jedhaa jiru obboleessu amaariffaan mi'aa fakkaata dubbiin kun mucaan tokko kadhee rabbii jedhi sirreessiif hin dandeessa jalaa dhumaa jiraadha kadhee hin dadhabe gaafa guyyaa sadii mana habibaatti anu maala maa inni afaan beektaa dubbadhu afaan oromoo eenyu nati abalu itti dawwalee wannan siin jedhee doolii dhufe rabbii jedhi dhimmicha gannaa buusinaan jedhe afaan oromootiin dubbannaan didee amaariffaan dubbatamuu isaa sodaate rabbii jedhi maqaan na bada waan barbaade na gaafa gannaa buusu dhakkii bora rabbi gannaa buusu kan jedhe waan akka rakkoo godhee hin qottuuti achitti dubbadhu naan dhufe dubbatee kadhatee kassaree karaamaa irraa kaffalee hojjechiisee fi namni keenya garuu maaf kabaja jibbaa ijoolleen tamaararteetti birrii 300 baaftee dhuftee gadi baatee nan himattu qabsiiseen galchaa hin mana ammatiin gaafa galee mana maatii keerratti guba na amani nus immoo gorsina sharrii gorsina kana booddee. Mubee ijoolleen ollaadha baay'ee nun ollaa tokko sii gadi. Maal nu galchine ollumatti gubata kan mandara sana fayyaatti gubata. Sababii isaa. Zalzalanii. Sharrii gorsuu eegalee wallaahi inni sina. Anjedhee jira baay'ee. Sinas baraan kaansilii si godha kaansil si haa godhu biyya lafarraa kaansil si godhe. Mo jireenyi kee Dubaay gallaan dhaqee timuu dibboo mukatti cabsiiti fidi birrii koo jedhi naala bu shaklu yadallaa ilaaliji garaan dubbatti mallaaf jedhana biyya kanatti kayroo dhufu mooxaa tan labbiin ba'uun qaba biyya kana wallaahi ba'uun qaba namni akkamitti obboleesso namni akkamitti qalbii nagaa rafa ilmoo namaa ta'a nama 16 fayyaa fide birrii 10 irraa argate geessee achitti nyaata malee hin beeka biyya kanatti farankaan wantundi
Tarkaanfii tokko farankaa, ildiimmaan farankaa, ija keessaa ubool baasuun farankaa. Maal nyaatu moo maal dhugu akkamitti si rafame obboleessa koo. Ammas si arrabsaan jiru ani. Sin kadhataa jira malee. Akkamumatti si rafame rafiitiin hirribuun akkamitti qabee eensin jedhe. Obbolaa keetii bu'aa jiran. Mina eree cekkaanyinoo. Miniliki Oromoo maal godhe eensin hin jedhe. Dhugaa jarra kanaafuu minilikiin caalu. Diina Oromoo wallaahi laazim. An gudeeda jinnii jettan inama nu waan akkanaattan. Miniliki koo diinummaa isaa sitti meeyyi. An diina keeti jedhee harka sirraa muree si ajjeesee dhiiga kennu. Inni si keessaa ba'e immoo wallaahi minilikiin caala kun. Na amani wallaahi namni Oromoo ta'a Oromummaa himataa. Ilmoo Oromoo boochisee dhiiga boochisee kun. Minilikii achi diina. Maaliin minilikiin maqaa waamtu balleessitu? Haciisu namichi. Burtee galchii kennu. Diina jettee ofirraa eeggatta. Obboleessi kee si waliin dhalatee Oromummaa himatu. Akkasitti ilma namaa fidee dararaa minilikuma maaliin waamtuun jedhama na dhibdu. Diisembaa ani bahu wallaallee ani nan kana taana malee adama rabsaan jiru. Waa'ee isaa dubbataan jiru maqaa namaa waamaan jirudha. Ragaanaa ta'a. Balaachoo kottu. Amma kun mucaa wayii bira deemee ture hin mube. Mucaanis achumaan badee online irra siin jiru. Maal hin qaban ta'ee maal akka godhan hin beeku. Sambatoon dhufee jira kennoo. Sambatoon dhufee jira. Gototeen jira meerree. Mee isa eddee kee kaa'imee of bukkee kaa'e mube. Ishi. Anamma achin jira isaan bukkee jira ijoollee bukkee. Ijoollee jiraachuu ijoollee bukkeen jira ijoolleen kun as jiru. Okay mucicho. Jira isaan bukkee jira. Sambatoo. Mucichis dhufeera wayee. Waan ta'e sirreessuun dandeenyu amma kan gootu namicha kana hojii wanti nu haasofne tokko ittiin hin jiru dhaggeeffadhu. Si caalaan mun beeku waa'ee biyya kanaa naaraadha. Onneedhumaan qabaa fanaa saara malee onneedhumaan ittiin haasa'u. Si galee ijoollee kana warra biizaan jalaan dhumne fudhannee hojii galchuu hin dandeenyu. Hin danda'ama duree mucaan kaampaanii kootiin hin fidee eengadda si walitti dudubbataa jiru natti fakkaate kaampaanii kootiin hin fidee maal kan jedhu. Na sirreessaa mee muutii irratti xiqqoo na jalliftaniittu. Jalqaba na sirreessaa. Lakkii sirrii jirta. Iddoo. Okay sirriidhaan jira? Sirrii jirtan biraa sirratti dhabuu danda'a malee lakkii wallaahi sirrii jirta. Gadhiisuun barbaadu ijoollee kana bira geera wal bukkee jirra amma kun hunda isaanii jechuudha. Isinii galee amma isaanii kan jedhanii tokkoffaan kan ji'a tokkoof torbee lama hojjedhe jira jedha. Miindaan allaanneedha. Inni tokko immoo hojii dhaqi jennaan hojii dhaquu didanii jedhee dubbachaa jira. Ani ammatti ijoolleen kun beela'anii jiru nyaata bitii fi jennaan nyaata bituu fi hin deeme. Isinii galee miti? Inni immoo natti nannee viidiyoo na waraabu maal jennaan viidiyoo na waraabuun keessuu jedhee viidiyoo isa dhorkeen jira taasisa tokko jechuudha. Isinii galee? Amma ati akka gootu simbo namni nu gurgurate gurbaa keenya ijoollee kana nu gadhiistee hojii galchuu dandeenya moo ID irraa hojjettaa jedhiitii nu gaafatu kanuma nutti falatti barbaaddanna. Biratti waami sambe of biratti waami gurbaa dallaalaa san. Waami lolliin jiru waamini. Waami ijoollee achitti affeelee nyaachuurraa fidiiti waan kaffalanurraa kaffalannee isa hojii galuu qabu hojii galfannaa isa beelahetti nyaatatti binna asnu waami gurbaa sana jechuudha. Torbee lama guutuu isaaf jecha dhukkubarra bu'ee jira ijoollee nama 17 jechuun har'a 17 namni 16 kuni maatii isaa waan qabu gurgursiisee jireenya biyya keenya isuma beektan jechuudha. Hundi isaanii ijoollee biyya kooti ijoollee naannoo kooti ilmoo hiyyeessaati jechuudha. Okay qoy obboleetti koo dhiifama ishii masii atitti fuftaa. Ijoollee kana fuuchuufu sambatoo ijoollee kana fuuchuufu annan dagadhe miskiina kaansileeshinii barbaada namichi kun yoo ijoollee kana siniin kenna hojii galfadhaa birriin qabu jedhe ta'e kaansileeshinii nuu kenni jedhi gaafadhu yoo inni kenne waadaan sinii galaan mana lama sadiitti nan fudhaan bakka hin geessa kadhadhees kafalees ta'u nan galcha nan kenna uummatattis dirqama godhe mana nyaataa hundattan dirqama godhe. Nan gaafadha mubee. Qo'isti mubee mucaanaa dhufume mucaan fenne. Dubbaddu bakka ati ufii dhiifama. Silkiin haasaa raasii. Kana jechuun barbaada mubee
kenna ani kan hin barbaadu ijoolleen Amma ko masi ko isti furmaata barbaanna ka sanbatoon viidiyoo abanuuti amma viidiyoo abanuutiin namicha haa dubbatu ka amma ko warra biraantiin jechuudha mucichi sanbatoo haa dubbatu viidiyoo bane mee si bira jira wote haa dubbatu sanbatoo Kenna waa tokko dubbadoo sirratti. mee dubbaddu eessa jirtu amma sin jaan keessan warra jaadhamini isin Nuyi warra jaadha. Maal seete amma saan jechaadha. Ingoomsuun sobu. Ingoomsu waati dubbatanii ba'uuf yemmata. Rakkoon qabaase. bakka mucaan dhufeera bakka ko yeroo takka Homaase wanta kan ta'u viidiyoo akka sanbatoon taa'utti taa'uu qabani kenna. maal sodaatta inni iyyuu kunoo dhimma kee raawwachuuf dhufe miti lamandin ነው የምትፈራው ቪዲዮ ማል ሶዳታ ማል jechuudha inni dhimma sirraa qaba kan dhufe sin barbaacha dhufe isa kamidhanni kun ባለ ካምፓኒው ነው እንዴ ባለ ካምፓኒው ለምንድን ነው ታዲያ የሚፈራው ምንም አልፈራውም ወንድሜ kenna wallahi jarma sanbatooti dubbidha ijoollaan dhaggeeffadhu seera qabeessaan dhaggeeffadha waa walitti himna namni kun nama akkuma kootii biiroo qabudha seera qabeessaan ijoollee kana fide altokko sinitine mana Kota kana fintanya. maqaan kee Sanbatoodha. sanbatu maqaan kun loligoon eshi ijoolleen koo oromoo anis oromoodha eshi Bakka kunoo balleessi. bakka Taa'e kabaja anis kabaja keef kunoo viidiyoo si balleessi. Baazeo maali sanbatoo waye. akka gootu nu karaa biraati yoo waan afaan si maqsanuu garbicha si gochuu si asfaraarraa barbaadanii dhiisii galiiti dhageesse nam tokko tana mammatin ajjee fedhan ajjeesanu argineerraa viidiyoo jalaa fudhanneerraa yoo nam tokko tana mammatun jaalatanu jala biyya kana ana beekaati qoricha jira bakka jaraa jirta akkan dogoggorre obboleessa ko deemi achirraan siin jedhe deemi tasuma dhiisii deemi inuma ilaallaati Mube anatu ergate obboleetti masii seeta laafoo mootaa faraam jedhan obboleetti yoo barbaade seera waamee mucaa kana rakkoo irraan ga'uu danda'a dhibbaan dhibbatti tokkoffaa inni seera qabeessaan fide tokko jedha seera qabeessaa yeroo fidu mootummaa biyya kanaatii gibira kafala na waraabbataa jiru nan beeka kanaaf akka taasaara mootummaa biyya kanaatii gibira kafaluu mootummaan biyya kanaa hojii jaraa kana hin beeku jarri hojjechiifachuudhaaf mootummaa eeyyamsiifatanii fidatanii mirga qabu jarri amma miidhamaa jiranus mirga qabu akkaataa qaba seera qaba sanbatoon immoo gaarummaa isaa sii dhaqe sanbatoon yoo amma achirraa fuudhan mucaan kun ijoolleen hojjetaa jiran viidiyoo warra akkas waan jedhan danuu qopheeffatanii matsaafni jarri qabanu gaarummaa namaatu hin ta'in hammeenya akkatti boolla nama buusan matsaafa amma kana qabu jedhe nasinitti hima hammeenya jechuudha yoo namni kanaa natti dhufe akka mangoodhaa yoo namni kanaa natti dhufe akka mangoodhaa sharrii baratanii barnoota sharrii baratanii biyyaa ba'an jedhe maali sanbatoo rakkoo keessa qala eenyu jedhe oromummaadha jedheemo sanbatoo obboleessa koo akka nama tokkotti achirraa deemi bilbila isaa fudhu bilbilaan si haasa'u achirra dhaabachuu mirgisii kenname seerisii kenname hin jiru obboleessa koo dhugaan sitti maara. Eesh mubi nan deema. Asiin mumbee taane kaanaatti. Eesh. Barnaatii yoo bilbilate kan mirga qabu isa malee siimiti. Ata siqiitti. Deemni barbaade yoo cufadhu. Ijoollee kan kaansileeshinii hojii yoo nuu kennani ilmaan oromoo olmaaniin nagalchi nama tokko buusi. Nama tokko buusi abbaa buustu nuuf kenna. Olmaaniin nagalchi. Olmaan sila gashee ture. Olmaaniin gashitu hin galu. Anatu gadi bu'aa anatu dhufee dhimma kana himata hin galu. Gubbaarra ijoolleen natti barreessaa oolan. Hin galu kalaaf. Bas ijoollee meeqa natti barreesse. Olmaaniin dhiisin barbaadu. Meestii haa galu. Yoo rakkoo qabaate. Yoo rakkoo warra qabatan nan laallatu amma rakkoo nama naa wajjin hiiku nama naa wajjin hirmaatu biyya kana keessa taa'ee namummaan waa hunda caala jedhe kamiinuu naa galcha. Ayyee okay akkas taanaan haa. Maqdiisi. Gototeen jira qabaddu olma. Al tokko mucaan. Mee taap godha connection jeeqa jira. Asuma. Nama gashaan jiru. Obboleessi keenya sun ilma Oromooti miti Sanbatoo. Kuno nangala dheera gastii ergachaara gastii gashaa. Eenyu? Nu galcha. Maqaasaa. Amma nu Oromummaadhaan waliin haasaa jirra malee uleedhaan maalii miti. Yommuu gabaa uwwifachuu barbaanne kennaadhaan mala cufi jedheetan mana Habibaa fudhee dhaqee Amaariffaan mi'aa dubbinuu alaba keessa nama mi'aa achi dhandee haasofna. Isitu humna qabdi dhahuuttis maqaa balleessuttis viidiyoo raabsuuttis sabaaf sablammiin nu jubbuuttis
achi wayya. Yommuu akka afaan Oromootiin dubbannee sirreeffannaa ta'e ol nu galchaafna. Abaaboo darbi jedhiini. Wanti naa kenni moditera takka. Eenyuun maqaa isaan galchaan? Olmaan gali kottu. Maqaan isaa maal inni? Lakkoofsa tokko neeksii kan jedhu kana. Next. Argeera. Nama keenya tanaa ol nu galchaati afaan beeknu waliin haasofna. Next akkam jirta? Nagaa kam. Ati gadi qabi sagalee Sambatoo sagalee gadi qabi amma dhumaatti kan kee sagalee isaa amma dhumaatti gadi qabi sirraa. Next akkam jirta? Nagaa ko akkamitti? Nagaadha baga nagaanuu taate obboleessa koo utuu waliin beekin namni waadan waliin jedha seera biyya kanaa sodaanne anis kaayee luugamameen jira. Kabajumaan kun baasa biyyaa fide sana barbaadaa ture. Ati isa biyyaa fide moo isa amma hojjechiifataa jiru? Hojjechiifachaa jiru? Nama jiran tokko isa biyyaarraa hojjetu jiraa jedhan kaampaanii qabu tokko immoo isa biyyarraa hojjechiiseedhan. Isa kam yaaddi? Kan biyyarraa fide namiti. Kan asii garuu ayidii isaanii ficcisiisee hojii akkomodeeshinii kennee waan hundumaa godhee fi hojjechiisaa jiru immoo ana amma. Ishii amma maal wayyaa waa'ee nyaata jaraa dhugaatii jaraa maaloo jaraa haafuyyuu waa'ee nama biizaa jaraa akkamirra jira hojii akkamitti galuu danda'u obboleessa koo. Amma wanta jiru har'a kaasee sitti hima har'a wanta ta'e jechuudha. Har'a ijoollee shan hojii ganama kaa deemannaa hin deemnu jedhan. Ishee ijoolleen muraasni immoo hin deeman hojii ganama. Isa booddee ka sa'aatii kun amma sa'aatii 12 sa'aatii tokko irratti warra ganama hin deemnu jedhee hojii naasuufni rakkoon keenya kana warri kaan birrii hojii nyaanne malee naan jedhanii ishiin jedhee inni tokko jana dhukkuba gazetee fedhee bakka ministeriitii kennu bakka hojiitti manaamin jedhee ittime kana jedhee ijoolleetti akka wanta jiru wanta isaan barbaadan ijoolleen lama isaan keessaa Dassaaleenyii fi Phaawulosiin hin barbaannu nuti firiilaansii godhanna bakka naan jedhan ishii bakka firiilaansii godhataan deemtanii sun hojiin jedheen akkasa ittiin jedhee nan deemeen isa booddee amma immoo kunoo galgala kana tiktookii irratti nan argee isa booddee nan dhufe as. Amma akka ta'e obboleessa keenya. Rakkoon guddaan jiru bilbilooshii kanatti rakkoon fide atis hin beektaa ta'a. Anis biyyuma kanan jira amma ta'e argeera anis kaampaanii baladhee nama hojjetaa jiru. Rakkoon guddaan jiru maa inni warra gidduu jiru kanatu rakkoo fide. Akka jarritti dubbatanii fidanii fi akkititti hojjechiifataa hojiitti argaartu tokko ta'uu dhiisuu danda'a galee. Yeewwan ijoolleen firaashii irra ciiftuu bishaan qabbanaa dhudduu qabbana keessa ciiftuu rakkoo tokko hin jiru jedhamanii dhufanii galee. Ati immoo wanti kanarraa beekuu dhiisuu dandeessu kanarraa beekuu dhiisuu dandeessa. Ijoolleen immoo maqatti rakkatan waan hin dhageenye sarpiraayiz ta'aniiru. Kanaafuu amma ijoollee akka ilma Oromoo tokkootti akka sirras kisaaraan hin geenye akka jarras kisaaraan hin geenye ijoollee kana yoo hojiitti hin taane furmaata wayii maalii nuu kaa'uu dandeessa immoo dirqama baqaachuu taa'u. Lakki ijoolleettis akkas jedheetti meeran nuti amma iddoo adda biraattis ijoolleen jiru sala tiktookii irratti argaan ture ijoollee maqaan isaanii Dubaayii kan jiran jiru saayitii adda biraar. Innaa as iddoo shaarjaa iddoo jirru kan amma nuti kaampaanii lama jira paakingii kan hojjechiisu garuu amma hojiin gatii baay'een jirreef see tokko hin ta'u see tokko hin deemu isarratti gatii ta'ee fi hojii kan biraa amma ji'a sadiif saayitii irratti fudhannee jirran. Ji'a sadii gaafa xumurru immoo hojii adda biraa ammasitti immoo hin barbaanne manaamin jennee ijoolleetti himnee olii galeetu kan nuti hojjechaa jirru hin dandeenyu manaamin warra jedhaniif immoo hin qayyarra. Akkas ture kan nuti haasa'aa jirru isa amma gaafa naqsu immoo nan beelee hin jira manaamin jedha garuu amma san amma deemeyyuu birrii 600 kenneen deeme akka inni ijoollee warra hojii galaniif kennuufitti jechuudha. Mucaanas jiru jira. Amma maa inni beektaa obboleessa koo. Amma ijoolleen kun fedhiin jira yookiin kaansileeshinii fudhatanii bahuudhaaf ta'a. Miidhaa sii qaba. Fakkeenyaaf. Birrii aan itti baasaan jira kaa. Meedikaala amma ashaaraa fingerprintii kan fudhatan jiru. Ishiigaa erga immoo miidhaa sii qabaate
Ijoolleen kun yoo Warri laannee immoo maaf siqaa eegalla maaf nuun fiddanii noo baqattanii warri laannee ji'a lama guutuu sodaachaa jirru maaf nuun fiddanii yaa'e. obboleessoo eenyunni Oye Abrahaam. Abrahaam yeroo takka yeroon siif kennama eeggadhu. Warra jaadha mubee warra jaadha warri kun yeroon siif kennama. Obsa. Obsi miyuut godhee irratti fufi miyuut godhee irratti fufi. Dhiyaate miti erga dhiyaate seerumaan itti dhaasaama. Maqaan inni dhufe miti. Dhugaasa dubbatu sobasa dubbatu akka namaatti akka nama afaan oromoo dubbatutti rakkoo keenya xiqqaa amaariffaan kamuu qaba. Simaa baluu obboleessa keenya. NX. Loli maqaan koo Loliidha. Loli okay Loli. Amma maaltu ta'e beektaa? Ijoolleen kun erga dhufanii silaa akka dhufaniin utuu viizaan jala maasuun jalaan gubatiin ID jala ID keessa galuu qabu turan hin beektaatis. Abbaan isa ta'u kan barbaade ta'u ID keessa galuu qabu turan. Utuu ID keessa hin galin idaa keessa kan galatu jira dhugaadha. Eeyyee. Rakkoon kun maalirraa maddi? Borii hubannoota nu ta'a. Kaampaanii as shaarjaa turan ijoolleen kan hundumtu kan hojjetan turan. Kaampaanii demoozana jala na dhorkee Seetembar sadhuma amma kanarratti kan gadhiisu naan jedhe. Isa booddee embaasiitti waamameen ture. Embaasii deemee rakkoo jirutti himee isaan dhufanii ilaalanii ji'a lama gidduutti warra amma Abrahaam kana warra Dubaay jirani ji'a kana keessatti ID isaanii akka laadhuuf itti himee warra as kana jiran immoo meedikaala fashaalaa ji'a kana fudhatanii ji'a isa dhufu immoo Oktoobar keessa immoo ID isaanii akka kennuuf itti himee embaasiitti ji'a lama gidduu kanatti hin kennituuf taanaan nuti hirmijaa mataa keenyaa fudhanna kan naan jedhanii kan inni as amma ijoolleen tasmammaanii turan gaafa san farrameen kan embaasii keessaa bee'an akka kanatti. Amma gaa ijoolleen beektaa obbolaa keetii kan beelaarantu jiru kan dheebotaa jirantu jiru. Dhugaa Waaqayyoo. Ijoollee kana gadhiisuudhaaf maal yoo sii godhan gadhiisuu dandeessan ijoollee kana. Cancellation fee naa kaffalanii naan bahuu hin danda'u. Cancellation meeqa kaffaluu danda'u? Meeqa yoo kaffalanii gadhiisuu dandeessaati? Asirratti hin dubbadhu. Asirratti hin dubbadhu jedhee ragaa. Yoo kafalanii egaa hin beeknaa kafiyyaas. Yoo kafalanii cancellation jalaa kenneefi deemanii bakka barbaadanitti hojjetachuu danda'u jedhe. Ijoolleen kun immoo cancellation hin arganne taanaani waa tokko iyyuu achii ba'anii gar tokko socho'anii hojjetachuu hin danda'an biyya kana keessatti sin hubachiisuu dhumaaf jechuudha. Yoo inni dhiifama hojjechuu wanti furmaata argachuu yookaan maqaa wal balleessuu dhaggeeffatu kennuu koo furmaanni jiru yookaan maqaa wal balleessuudhaan itti fufuu ijoolleen waa tokko faayidaa dhabu yookaan immoo isuma wajjin walii galuudha maaliif harka isaatiif harka rabbiin kee ijoolleen isaaf rabbiin kee jiru annu baansi itti makunoo amma ijoollee ammaani Seetembar kanatti nan furadha naannoo jedha ID nan baasa ittiin jedheera. Juma kana keessa moo? Juma kana keessa moo? Hunda jalaatiif moo? Warra Dubaay warra jiraniif ID isaanii Seetembar kana keessa akka baasee itti kennu itti meera. Nama meeqa jarri warri Dubaay? Dubaay warra jiran nama 22. Okay, hunda jalaatiif ID jala nan baasee itti jarrammaa nama 10 yoo? Warra 10 warra as shaarjaa jiran immoo? Isaan immoo meedikaala fi ashaaraa isaanii hin kennu ji'a kana. Ji'a isa dhufu keessan immoo kan inni ID isaanii kennuuf akka kanatti embaasiis kan hin dubbadde. Warri jaa'o. Wayyaan tokko dhiifama wajjiniin nama tokko nan buusaa nama naa buusaa nama galfadhuun qaba boonaa kottume ijoollee jirtanu afaan tokko dubbanna waan ta'eef wal sodaachuunis wal arrabsuunis wal qeequunis hin barbaachisu. Inni deebiraa jira miira keessa galee haasa'uu danda'a beela ijoollee Aan wanta osoo hin qabu boroo barbaadde biiroon koo arrigaadha dhufuu hin dandeessu namni abbaan barbaade dhufuu hin dandeessu arrigaa biiroo qaba ijoolleen akkomodeeshinii ta'aa jiru kontiraata kaampaanii wajjin qaba hin hojjeta kaampaanii damoota isaas hin fudhata kaampaanii gatiidha jalaa qabee fida. Dooktar Mubarak moo naamni maqaan kee qaamaan dhuftee ilaaluu dandeessa akka barbaadde abbaan barbaade.